Nagaan Waaqayyoo isa jiraata bakka jirtanitti gola jirtanitti isiniif haa baay'atu. Jaalatamoo obboloota koo hafuuraa waldaa Yesuus hundaa danda'a keessatti kan argamtan hunduma keessaniif nagaan haa ta'u. Guyyaan har'aa kun sagantaa fayyinaa guyyaa Waaqayyoo nuuf kenne ta'uunsaa hundumaa biratti beekamaadha. Kanaaf sagalee Waaqayyoodhaa yeroo gabaabaa keessatti isin biraa gahuu kanan barbaade. Maatewos 24 lakkoofsa 1 jalqabee isa jirudha. Sagalee Waaqayyoo sagalee nuffamne sagalee guddaa sagalee yeroo hundumaa yoo dhagaa bulle soora lubbuu keenya isa ta'u kana dhaga'uudhaaf lapheen keessan yeroo hundumaa dubbii Waaqayyoo kan dheebotuuf misiraachoon qabaa. Waaqayyoo isin haa eebbisu. Sagalee kana akka nuti dubbatuuf Waaqayyoon yeroo tokkoon kadhanna. Waaqa bara baraan jiraattu gooftaa hundumaa uumte. Gooftaa isa qulqulluu, gooftaa isa arjaa, gooftaa isa beekaa, gooftaa isa alfaadhaaf omeegaadha jedhamte, Elshaadaayi, Waaqayyo abbaa bara baraa, uumaa waaqaa fi lafaa, macci waaqarraa ulfina keef kan weeddisan, macci lafarraas yaa Waaqayyo ulfina keef kan himan, tulloonni, mukkeen, galaanni gurguddaan, kan afaan qabu kan hin qabne, lubbu qabeessi, lubbu dhabeessi, akka himuun ta'utti ulfina kee kan himu Waaqayyo abbaa keenya. Maqaa Kiristoos Yesuusiin galanni ulfinni guutuun bara baraan siif haa ta'u. Nama qofaa miti addatti nama ulfina kee kan uummatte garuu uumamni hundinuu ulfina kee kan himan, dhagoonni ulfina kee kan himan Waaqayyo, duumessonni ulfina kee kan himan Waaqayyo, wanta ati uumte hundinuu ulfina keef kan dhaabbatan Yesuus Kiristoos siif abboomamuudhaan addeessiif urjiin biiftuun hundumtuu akka isaaniitti ulfina kan siif laatan Waaqayyo gooftaa maccaa ati guddaadha. Sodaatamaadha, bara baraan gooftaadha. Galanni ulfinni guutuun bara baraan siif haa ta'u. Maqaa Yesuusiin sin galateeffadha. Galanni siif haa ta'u. Yeroo kana waan nu eeddeef, waan nu gargaarteef, waan yeroo kana nuu kenniteef galanni bara baraan teessoo keessa guddaa irratti siif haa ta'u. Dubbii kee kana akka dhageenyuuf immoo ganama kana gurra qalbii keenya akka dibantu ani sin kadhadha. Ergamaa seexanaa akka nu dubbii keen dhageenye godhu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin bakka jirutti ibidda keen kan rukutame haa ta'u. Qulqulluu hafuura kee nutti dubbadhu maqaa Kiristoos Yesuusiin ameen. Maatewos 24:1 jalqabee akka kanadha. Yesuus mana qulqullummaa keessaa ba'ee utoo adeemaa jiru bartoonni isaa ijaarsa mana qulqullummaa isatti argisiisuudhaaf dhufan. Inni garuu deebisee isaan kana hundumaa hin argitu miti? Dhuguman isiniin jedhaa iddoo kanatti dhagaan tokko illee walirratti hin hafu hin diigama malee isaaniin jedhe. Akkuma Yesuus gaara ejersaa gubbaa taa'een bartoonni gara isaa dhufanii kophaatti nutti himi. Kun yoom ta'a? Mallattoon dhufaatii keetii kan dhumaa barichaas maali? Mallattoon dhufaa keetii kan dhuma barichaas maali jedhan. Yesuus immoo deebise homtinuu akka isin hin wallaalchifnetti akeekkadhaa. Baay'een ani masiihiidha jechaa maqaa kootiin dhufu namoota baay'ee si wallaalchisu. Lolaa fi oduu lolaa dhaga'uuf jirtu. Akka innaanetti ilaalladhaa. Kan akkasii kun ta'uun irra jira. Kun garuu amma illee dhuma isaa miti. Sabni saba irratti, mootummaanis mootummaa irratti in ka'a. Beelli socho'ii lafaas iddoo adda addaatti in ta'a. Wanti kun hundinuu garuu jalqaba ciniinsuuti. Yommus rakkinatti dabarsanii isin hin kennu, isin hin ajjeesu. Kana anaaf jettanii saba hundumaa biratti kan jibbamtan hin taatu. Yeroo sanatti namoonni baay'een hin gufatu. Walii isaanis dabarsanii wal kennu. Walis hin jibbu. Raajonni sobduun baay'een hin ka'u. Namoota baay'ees in wallaalchisu. Seera malee jiraachuu waan baay'atuuf jaalalli namoota baay'ee qabbanaa in adeema. Namni amma dhumaatti jabaatee dhaabatu garuu in fayya. Saba hundumaatti akka dhugaa ba'amuuf wangeelli mootummaa kun guutummaa biyya lafaatti in lallabama. Kana booddees dhumni hin dhufa jedhee ameen. Sagaleen kun kan Yesuus Kiristoos bartoota isaa waliin dudubbachaa jiranidha. Mana qulqullummaa keessaa ba'ee utuu adeemaa jiru waa'ee mana qulqullummaa
ijaarsa mana qulqullummaa bartoonni ajaa'ibsiifachuutti irraan kan ka'e argitaa jedhanii ijaarsa mana qulqullummaa isatti argisiisuudhaaf dhufanii ajaa'ibsiifatanii isa kana hundumaa hin argita mitii isaan jedhan isaan inni garuu akka kana jedhe dhugumaan isiniin jedha iddoo kanatti dhagaan tokko illee walirratti hin hafu hin diigama jechuunsaa biyya lafaa kanatti gamoo kana duwwaa miti wanti hundumtu ijaarsi biyyi lafaa kun ijaaru ijaarsi garaagaraa kun hundinuu hin diigama biyyi lafaa kun hin diigama jechuu isaati gamoodhaan qabee fooqiidhaan qabeetu diigamuu biyya lafaa isaanitti dubbata ture. Biyyi lafaa kun akkuma kanatti dhaabbattee afti jedhanii waan yaadaniif Iyesuus Kiristoos garuu diigamuu biyya lafaati kan inni itti dubbachaa jiru. Innaani baay'ee na'uutu irraan kan ka'e Yesuus gara gaara ejersaa gubbaa taa'etu bartoonni isaa ammas gara isaa dhufanii dubbicha cimaa waan ta'eef kun yoom ta'a nutti himi milikinni dhufa keetii maali jedhanitu gaafatan. Milikkitoota dhufaatii Yesuus kan inni ofii isaatii dubbate muraasa isaan dubbadha. Milikinni dhufa koo inni Yesuus Kiristoos jedhe omtunuu akka isin wallaalchifnetti akeekkadhaa jedhetu baay'een ani masiidha jechaa maqaa kootiin hin dhufu jedhe. Ani masiidha jechaa maqaa kootiin hin dhufu. Namoota wallaalchisuudhaaf maqaa kootiin namoonni dhufan jiru gara biyya lafaa kanaa jedhe. Inni tokkoffaan isa kanadha. Ani masiidha jechaa dhufu. Maatota 24 lakkoofsa 5 irra. Ani masiidha jechaa dhufu isa tokkoffaa. Ani masiidha jechaa addunyaa kanarratti kan ka'e jira yoo ta'an namoota 5tu jiru amma. Yesuus jedhamanii kan of beeksisan miidiyaa addunyaatti ba'anii biyyoota gurguddaa keessaa kan of beeksisan du'aa kaafnana kan jedhan hojii Yesuus hojjete hundumaa biyya lafaa kanarratti hojjechaa jirra kan jedhanii ka'aniiru jechuudha. Amma inni Yesuus Kiristoos waggaa 2000 dura dubbate kunoo jabana keenyatti ka'ee mul'ate. Inni tokko hidhee macaafni lakkoofsa isaa kaa'uudhaa yoo baate garuu namoota 5 ta'anii ka'aniiru biyyoota garaagaraa ta'anii Yesuus ani masiihicha I am Jesus kan namoonni jedhan galaanarra deemnaa dinqii Yesuus hojjete hundumaa hojjenna jedhanii kan agarsiisan dinqii garaagaraa ka'aniiru jechuudha. Tokkoffaan ani masiidha jedhanii namoota dhufantu jiru jedhe Yesuus milikkita dhufaatii keetii nutti agarsiise jennaan. Inni lammaffaan lakkoofsa 6 lolaaf oduu lolaa dhaga'uuf jirtu jedhe. Lolaa fi oduu lola. Lolaaf oduu lola yeroo kana biyaans waggaa 10 as waa'ee lolaa waa'ee du'a namaa dhaga'uun gurra keenyatti amaleeffannaa ta'e. Naasuun hin jiru amma namatu du'eedhaan biyya wal rukute yoodhaan naasuun hin jiru. Lolli addunyaan kun lola guutuu taate lola duwwaa taate. Itoophiyaa dabalatee biyyoota gurguddaa ilaala miidiyaa garaagaraa hordofaa jirtu waan ta'eef dhaloota teekinooloojii information generation waan ta'eef jaarraa 21ffaan 21 century kun informationidha. Inni hubattu jedhee tayyaada. Lolaaf oduu lolaa dhaga'uuf jirtu jedhe. Yeroo inni dhufuu ga'utti wanta kanatti addunyaa kun boora'aa lolaaf oduu lolaatiin goolamaadha jedhe Yesuus ta'aa jira. Inni sadaffaani sabni saba irratti sabatu saba irratti ka'a mootummaatu mootummaa irratti ka'a mootota irratti ka'a mootiin mootota irratti ka'a sabni saba irratti ka'a. Sabni akka sabaatti wal qoodee qomoodhaan wal qoodee lagaan wal qoodee wal xaragaa jira yeroo kana sabni uummanni bal'aan jechuudha. Mootummaan immoo mootummaa irratti ka'a akka jiru beekamaadha. Amma immoo adii ta'e torban kana keessa mootummaan Raashiyaa fi mootummaan Yuukireen lola addunyaa sadaffaatti jedhanii amma meeshaa addunyaa kana meeshaa biyya tokko al tokko barbadeessuun ka'anii walii isaanii rukutaa akka jiran macaafni qulqulluun kun kunoo isa kanatti quba nu qabsiisa irra. Kanaaf argaa jirtu mootummaatu mootummaa irratti ka'a warra rukutu jedhe Yesuus kunoo ta'aa jira kunis jechuudha. Inni arfaffaan socho'a lafaatu iddoo adda addaatti taa'edha. Lakkoofsa 7 irra kun socho'i lafaas iddoo adda addaatti hin taa'edha Yesuus. Socho'i lafaa
yeroodhaa gara yerootti miidiyaa hawaasaa irratti kan isin argitu kirkirri lafaa biyya akkasitti mudachuudhaan kan ka'e magaalaan tokko akka jirutti dhidhimuu ishee biyyoonni adda addaa lafti citiinsa lafaa kirkira lafaatiin akka socho'e beekamaadha jechuudha. Kanas in mul'ata. Inni arfaffaan isa kanadha. Ni shanaffaan namootatu dabarsee wal kenna jedhe Yesuus. Dabarsanii isin hin kennu in ajjeefamtu jedhe. Yerootti biyya garaagaraa keessatti fakkeenyaaf Israa'el keessatti Hindi keessatti amma yeroo kana kiristiyaanonni du'atti dabarfamanii kennamaa jiru. Du'atti dabarfamanii kennamaa jiru. Yeroo tokko gara nama 47 rashananiiru kiristiyaanota jechuudha. Dabarsanii kennaa jiru. Likki yeroo bartootaa biyya Roomaa keessatti bartoonni qalamaa fannifamaa leencatti darbatamaa magaaziidhaan muramaa zayitii danfaa keessa buufamaa inni ture suni jeesti amma jalqabeera biyyoota garaagaraatti kiristaanonni dabarfamanii du'atti kennamaa jiru. Amma immoo inni fuula keenya duraa isa kanarra caalu gantamoo hin gantuudhaan dhufaa jira. Gantu yoo ta'e du'u nan gana yoo jette immoo mallatticha fudhachuudhaan kan ka'e gara kanatti dhufaa jira. Inni shanaffaan namoota dabarsanii isin kennu kiristaanonni sababii Yesuus Kiristoosiif ajjeefamuu dabarfamanii kennamuu isaaniiti jechuudha. Inni lakkoofsa kurnaffaarraa lakkoofsi 6 namoonni baay'een akka gufatan wal akka jibban gufannaan akka dhufu kiristaanonni baay'een amma taayiltoota baay'ee kaleessa kana orqidaamee jechuudha. Nama baay'ee faarfataa cimaa fi yeroo baay'ee waltajjii gurguddaa miidiyaa irratti argu utuun karaarra achi deemaa jiruun magaalaa tokko keessa utuun darbuun utuun taa'ee caatii nyaatu utuun taa'ee shishaa xuuxuun arge. Taayiltoonni jiroodha manama yeroo ammaa kana gufannaa guddaa gufatanii yeroo isaan dudduubatti deemanii mallattoo Yesuus Kiristoos ofirraa faaqanii gananii garaan isaanii gara biyya lafaatti yeroo deebi'an kiristaanota gufatan baay'ee argitu. Tajaajiltoota gufatan baay'ee argitu. Namoota silaa namoota baay'ee addabaabayii guddaatti ba'anii wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabaa jiran yeroo ammaa kana golatti deebi'anii gola shiishaa gola caateetti yeroo argitan yeroon kun jechuudha. Jaaffaan isa kanadha. Ni torbaffaan raajonni sobduun baay'een hin qawwedhe gooftaa Yesuus. Mallattoon dhufaatii koo bara an dhufu jabana nani dhufu keessa yookaan baroota nani dhufu keessa mallattoo kanatu taa'edha. Raajota sobduutu qawwedhe. Baay'een namoota baay'ee wallaalchisuudha. Raajota sobduun hin ka'u. Raajii sobduun amma addunyaa kanarra ka'ee waa'ee raajii sobduu waan ani isinitti himu baay'een qabu. Macaafa Ermiyaas keessaa dhattanii dubbisuu dandeessu namoota of keessaa fuudhanii dubbatan jedha. Namoota biratti jaallatamuuf dubbatan jedha. Namoota horii argachuuf dubbatan jedha. Namoota qoricha garaagaraa hojjetatanii dubbatanidha. Kanaaf iyyuu raajii sobduun addunyaa keenya keessa baay'ee baay'achaa dhufe. Bara Ermiyaas bara raajota darbanii namoota 40 keessa nama tokko duwwaan raajii dhugaa kan dubbatu yoo ta'e bara keenya immoo ilaalaa baay'isaati. Jabana keenya immoo namoota 1000 meeqa keessa namni tokko jiraachuu danda'a kan jedhutti gaafitti nama geessa. Bara yeroo dhufaatii kootti raajii sobduutu baay'ata jedhe gooftaa Yesuus. Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 11 irraa kan isin argitan isa kanadha jechuudha. Inni torbaffaan seera malee jiraachuu waan baay'atuuf jaalalli namoota baay'ee qabbanaa adeemaa jedhe gooftaa Yesuus. Lakkoofsa 12 irraa seera malee jiraachuutu baay'ata jaalala namootatu qabbanaa jedhe. Seera malee jiraachuun yeroo ammaa kana namni seera malee jiraachaa jira moo hin jiru yoo jettan seera Waaqayyoo diigee namni akka jaallatetti akka barbaadetti yeroo jiraachaa jiru keessa jirra waan ta'eef seera malee jiraachuun jira yoo jettan namni seera mataasaa seera malee jiraachaa jira. Maaliifan akka seeratti jiraadha maaltu akka seeratti na jiraachisa jedhee toora seera uumamaa isaallee seera uumamaa seera saayinsii yookaan seera Waaqayyoo lafa kaa'e cabseetu seera mataasaatiin jiraachaa jira jechuudha. Wanti toora macaafataan yookaan toora caafataatiin adeemamaa jiru yeroo kana tokkoon isaayyuu hin jiru jechaadha. Maaliif jennaan seera malee jiraachuun baay'ateera. Kanarraan kan ka'e maaltu ta'e jettan jaalalatu qabbanaa'e jaalala namoota keessaa du'e kiristaanni akka durii imimmaaniin waliin gaafatu dubbii xiqqoo walirratti barbaada walitti aaruudhaaf wal ajjeesuudhaaf wal komachuudhaaf waan xiqqoodha kan inni walitti barbaadu. Isa kanaaf gooftaa Yesuus akka kanadha jaalala namoota gidduudha qabbanaa'e namoonni gidduudha jaalalli waan qabbanaa'uu fi seera malee jiraachuun hin baay'ata jaalalli hin qabbanaa'edha. Jaalalli kiristiyaanota yeroo wangeelli biyya keenya dhufu jaalala wal haammatanii wal imimmaaniin hin baddedhanii guyyaa tokkotti otoo ooliin wal imimmaanii wal barbaadan hafee amma guyyaa 2-3 yookaan ji'a 7tti yoo wal argan wal nufuurraan kan ka'e bilbila gurratti qabatee akka nama bilbiluu namni kan wal bira darbu jaalalli qorruu isaatii kan argisiisu jechuudha. Namni qabata walirra barbaaduun waa walirra barbaadee wal biraa
jaalalli dhumuun yeroo kana gaa'ela gidduudha jaalalli dhumuun gaa'ela gidduudha jaalalli qabbanaa'uun obboleessa obboleettii gidduudha jaalalli qabbanaa'uun waldaa kiristaanaa gidduudha jaalalli qabbanaa'uun mallattoo dhufa Yesuus akka ta'etti nu rageessaa jechuudha. Isa kanaafi namoonni amma dhumaatti yoo jabaatan jedhee gooftaa Yesuus namoonni fayyan jiru. Namoonni kana hundumaa wallaalchisa kana hundumaa raafama kana hundumaa keessaa milikkiffataa dhaabbatan hin fayyu. Fayyinni nama amma dhumaatti dhaabbatedha jedheetu gooftaa Yesuus dubbataa jechuudha. Inni dhumaa Yesuus Kiristoos kutaa kana keessatti akka kutaa kanaatti inni dubbate saba hundumaatti akka dhugaa ba'amuuf wangeelli mootummaa Waaqayyoo biyya hundumaatti lafa hundumaatti addunyaa hundumaatti hin lallabamaa jedhe. Kan ittiin dhuma koobeettaan kutaa kana akka kutaa kana Maatiyos 24tti mallattoon koo inni dhumaa jedhee biyya hundumaatti wangeelatu lallabama. Isa hadii isa gurraacha biratti wangeelli mootummaa koo biyyi hin geenye hin jiru jedhu. Har'a takkaanuma yaannee kan hin beekne televezyiiniin mootummaa Waaqayyoo lallaba jennee kan hin yaadne ani yaadamne OBN fi wantoota garaagaraa irraan bira darbanii nuyi mootummaa Waaqayyoo waa'een halleluuyaa waa'een faarfannaa televezyiinii miidiyaa hawaasaati yookaan sooshaal miidiyaa garaagaraati wangeelli lallabama jennee kan hin yaadne amma biyyi mootummaa Waaqayyoo hin dhagahin hin jiru amma. Hin dhageenye yoo jedhe televezyiinii mana keessaa qaba dinqii ilaaluudhaaf dhaggeeffata mootummaa Waaqayyoo karaa sana dhagaheera. Karaan beekamne qilleensa kanarra qilleensi baatee dubbii Waaqayyoo qilleensi baatee biyya hundumaan gaheera jechuudha. Biyya hundumaan mootummaa Waaqayyoo gaameera. Dubbii Waaqayyoo biyyi mootummaa Waaqayyootti lallabamin hin jiru. Fudhachuu diduurra yoo ta'e amantaan kam dirjiitiin kam manni kam Yesuus gooftaadha Yesuus fayyisaadha Yesuus dinqii akka hojjetu Yesuus deebi'ee akka dhufu namni hin dhageenye hin jiru. Kanaaf firdii fudhateera jechuudha. Firdii jalaa bahuu hin danda'u. Biyyi kamuu firdii jalaa bahuu hin danda'u. Kanaaf dhuma biyya lafaatti dhuma dhufaatii koo jalaa mootummaa Waaqayyootu biyya hundumaatti lallabama jedhe. Kunoo biyya hundumaatti mootummaa Waaqayyoo lallabameera. Jasti yeroo darbe akkasin argitan mootummaan eeyyame FIB irratti OBS irratti OBN irratti miidiyaa hundumaa irratti yeroo tokko eeyyama mootummaati wangeelli mootummaa Waaqayyoo lallabameera. Haa lallabamu haa kadhatamu jechuurraan kan ka'e. Kuni mallattoo dhufaatii Yesuus Kiristoos argisiisa jechuudha. Kanaaf biyyoota garaagaraatti wangeelli mootummaa Waaqayyoo lallabameera. Kanaaf Yesuus Kiristoos isa kana dubbate. Teessanii gaafa laaltan dhufa Yesuus jala wanti inni dhufaatii kootti kanatu ta'a jechaa jiru. Wanti hafe jiraa yoo jettan hin jiru hundumtuu raawwatamee xumurameera. Bineensichis gara dhumaatti bineensichis yeroon kun gara dhumaa waan ga'eefi tarsiimoosaa yookaan caasaasaa diriirfate galgalli waan ga'eefi warra kansaa walitti qabachuudhaaf fiigicha guddaarra jira. Gara galma isaatti dhaloota fiigsaa jira. Oomisha isaa gara gombisaa isaatti naanneffachaa jira. Kanaaf warri Yesuus Kiristoosiin amantan, warri Yesuus Kiristoosiin dhufaatii isaa eeggattan maraanaataa jechaa Yesuus Kiristoosiin eeggadha. Maraanaataa Yesuus Kiristoos deebi'ee hin dhufa. Gaafa inni dhufu hojii ergamootaa 11 dhaqanii gaafa dubbistan Yesuus Kiristoos bartoota isaa bira gaara waaqaatti gaafa ol fudhatamu namoonni garuu akka uffata adadii tokko dhufanii dhaabbatanii yaa namoota Galiilaa maaliif waaqa keessa ol ilaaltu? Inni sin amma otoo gara waaqaatti ol ba'uu argitan kun akkuma kanatti deebi'ee otoo inni dhufu hin argitu jedhamee caafameera. Yesuus Kiristoos deebi'ee hin dhufa. Yohaannis 14 irraa ani deebi'ee gara keessan nan dhufa iddoon isinii qopheessuu dhaqe achittan hafan jenne Yesuus bakka nani jiraadhu jiraattu jedhe. Bakka nani jiraadhu jiraattu deebi'een dhufee gara ofii kootiitti isin fudhadha jedhe Yesuus. Kanaaf Yesuus Kiristoos warra kansaatiif deebi'ee hin dhufa. Ilmi Waaqayyoo deebi'ee hin dhufa. Kanaaf abdii hin kutatina. Biyyi lafaa kun gadheerraa gara caalaa gadheetti deemaa jirti. Lolli itti caalaa deema. Rakkinni itti caalaa deema. Boo'ichi gaddi itti caalaa deema. Du'i namaa itti caalaa deema. Seera malee jiraachuun itti caalaa deema. Unkuramni biyya lafaa itti caalaa deema. Biyyi lafaa in tasgabboofti jennee eeguun gaarii miti yeroo kana. Biyyi lafaa tasgabbaa'an jirtu amma. Maaliif jennaan yeroo ishiiti. Yeroo isaati amma. Unkuramni kun yeroo isaati. Kanaaf waci kun yeroo isaati. Yeroo isaatti immoo wanti yeroo isaatti ta'uun irra jiru hin ta'a. Kanaaf jabaadhaa eebbifamaa Waaqayyo isin haa eebbisuun isiniin jechuu jaalladha. Kanaan kan wal qabatu barsiisa nama ammaa isin barsiisaa ture baay'eensaa tokko waa'ee bara dhumaa waa'ee illuuminaantii waa'ee 666 addunyaa kana keessa waan jirudha.
baay'ee ergaa ijoo dheetan abdadha. Tarii namoonni akkuma qalliitti ilaalaa jirtan barumsi guddaan akkasiin jala bahe. Beekaati yoo argattan namarraa barbaaddadha. Sheerii namootaa barbaaddadhaa dhaggeeffadhaa. Warqeen nama harka jiru sibiila jedhanii akka salphaatti miti dubbii waaqayyoo isin bira ga'aa jiru kun jechuudha. Adaraa keessumaa waa'ee illuminaantiif waa'ee gaa'ilaan barsiisaa jiru kitaaba kamirra kan hin arganne dubbii ijoo waa'ee bara kanaa riqicha kan isiniif ta'u akka nama galaana guddaa bira ga'ee riqicha dhabee dhaabbatee itti dhiyachitti nyaatamuuti namoonni dubbii kan jala darbaa jiru jechuudha. Kanaaf riqicha gara rakkina keessa muddama keessa gara eebba ittaanu gara ce'umsa dhumaatti isin ceesisudha wanti nama isin barsiisaa jiru jechuudha. So kanaaf itti yaada waaqayyo hunduma keenyaaf hubannaa haa kennu isiniin jechuu jaalladha. Naa kadhadhaa waaqayyo isin haa eebbisu ulfaadhaa waaqayyo kabaja guddaa isiniif haa kennu.